Gareen taajabduu filannoo gamtaa Afrikaa Keeniyaataan durfamuu Finfinnee galuun isaanii gabaafameeti jira. Ameerikaan Iraan irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun ishee gabaafame. Waraanni United States naannoo baandaarii Abbaas irratti haleellaa raawwatan walqabatee Iraan buufataalee waraana Ameerikaa haleeluun ishee gabaafameera. Sangaan Tiraampii fakkaatu ayyaana Idil Adhaa irratti akka hin qalamne dhorkamuun isaa immoo gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan gaa kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo gara gabal'inaaf qabadhee dhiyaadheetti sin dabarsa. Turtiin keessan nu faana ta'u hanga xumuratti nu faana tura. Filannoo waliigalaa Itoophiyaa marsaa torbaffaa wiixata gaggeeffamu taajjabuuf gareen gamtaa Afrikaa pirezidaantii duraanii Keeniyaa gara Itoophiyaatti akka ergaman Finfinnee galuu isaanii beeksan. Gareen gamtaa Afrikaa kun miseensota 73 biyyoota 37 keessaa banuuf keessaa kan qabu yoo ta'u bakka bu'oota ambaasaadarootaa dhaabbilee waldaa hawaasaa ogeessota filannoo mirga namoomaa warra dhiibbaa koorniyaa hojjetan dargaggootaa fi saba himalee kan hammatan ta'uu immoo himameeti jira. Taajabdoonni filannoo gamtaa Afrikaa fi GAD gara Itoophiyaatti kan dhufan hafeerraa mootummoota Itoophiyaa taasifamee ta'uu isaa boordiin filannoo gamtichaa beeseera. Gareen taajabdoonni kun immoo bu'uuraalee seeraa filannoo Itoophiyaa gamtaa Afrikaa akkasumas immoo ulaagaalee barbaachisoo filannoo dimokiraatawaa naannichaa fi addunyaa jiru akka gamaaggamu ibsan. Tajaajiltoonni akkasumas immoo taajabdoonni kunneen boordii filannoo paartilee siyaasaa kaadhimamtoota sabii mallee akkasumas immoo taajabdoota filannoo biroo waliin ta'uu akka hojjetan eeran. Gareen taajabdoota kun gabaasa isaa sadarkaa tokkoffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 26 bara 2018 Finfinneetti ifa kan godhu yoo ta'u gabaasa isaa dhumaa immoo gara filannoo booda ji'a 2 keessatti baasee akka ibsimmoo himan. Waldaan siivikii Itoophiyaa filannoo waliigalaa torbaffaa taajabuuf taajabdoota yeroo dheeraa dhimma kanarratti hojjetan 500 ol bobbaasuu isaa beekseeti jira. Filannoo bilisaa qaqqabeessaa fi walabaa ta'een akka xumuramu hojiileen hojjetaman hedduudha jedhe boordiin filannoo biyyattii beekseeti jira. Sagantaan cufiinsa walfalmii paartilee fi eegalchiifame guyyoota arfan filannoo duraa gaggeeffame ture. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Maltiwarqii Haayiluu Hawaayitaa kana haasawa taasisaniin filannoo waliigalaa torbaffaan bilisaa qaqqabeessaa fi walaba ta'e akka xumuramuuf hojiileen hedduun hojjetamaa jirus immoo himaniiru. Paartileen siyaasaa ummataaf ofii isaanii akka beeksisan bal'inaan hojjetamuu isaa immoo kaasaniiru. Qorannoo imaammataa deeggaramee fi dhimmoota paartilee irratti mari'achuu qaban adda baasuun dhaabbilee walabaa akka hirmaatan taasifamaa jiraachuu himan. Walitti qabaa itti aanaa boordichaa taasifamee gama isaaniitiin ogeeyyiin beekamoon 22 qindeessuu fi qorannoo walfalmii paartilee irratti akka hirmaatan taasifamus eeraniiru. Dabalataan gaazexeessitoonni walabummaa isaanii ragaa mirkanaa'een 32 hirmaachuu isaanii himaniiti jiru. Haaluma kanaan hojiilee filannoo bilisaa qaqqabeessaa fi walaba ta'e akka xumuramuuf ni dandeessas hojjetamuu isaa beeksaniiru. Adeemsa falmii keessatti hirmaachuuf fedhii kan qaban alatti immoo paartilee siyaasaa 33 hirmaachuu isaanii dubbatan. Walgaanii babal'isuuf immoo afaanota 5 falmii kan gaggeeffamu yoo ta'u kunis immoo falmiiwwan dijitaalaa dabalatee miidiyaalee hawaasaa akka darbu taasifameeti jira. Hirmaachisummaa irratti immoo karaa sirrii ta'een kan hojjetame yoo ta'u bu'aa qabeessummaa isaa madaaluuf immoo namoota gaafataman keessaa 170 hubannoo filannoo argachuuf immoo falmicha sagalee kennuuf akka isaan akeekkachiisaniiti jira. Filannoon guyyoota 4 booda gaggeeffamu milkaa'inaan akka ta'uuf immoo hundi gahee isaa akka baatu immoo waamicha dhiyeessaniiru. Filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffamu guyyoota 4 qofatu hafee jira. Keessumaafuu guyyoota 4 kanatti immoo boordiin filannoo dhorkiiwwan akkamii akka labsas immoo isinitti himna. Tokkoffaarratti walgahii siyaasaa bu'uureffamee kamiyyuu walitti qabuuf immoo ta'uun hin barbaachisu jechuun himeera. Manneen marii adeemsuuf immoo taa'ee dirree namoomaa akkasumas baay'inaan argamanitti duula filannoo gaggeessuun dhorkaa akka ta'e himeeti jira. Maxxansaalee fi immoo barreeffama duula filannoo wal qabate kamiyyuu maxxansuuf immoo raabsuun hin barbaachisu ta'us immoo
ibseeti jira. Uffata ergaa duula filannoo ofirraa qabus immoo kamiifuu uffachuun dhoorkaa akka ta'es immoo beeksiseeti jira. Waa'ee paartii kaadhimamtoota dhuunfaa tamsaasa kallattii ta'e immoo waraabanii miidiyaan hawaasaa tamsaasuun dhoorkaa akka ta'e immoo gabaaseeti jira. Miidiyaan hawaasaa garaagaraa fayyadamuudhaan immoo ergaawwan duula filannoo of keessaa qaban gadhiisuun immoo akka hin danda'amnes ibseeti jira. Piroojeektiiwwan jalqabsiisuuf kan xumurameeru immoo eebbisiisuun dhoorkaa akka ta'es immoo beeksiseeti jira. Filannoo walqabatee qajeelfama boordii filannoo biyyoolessaa alatti wantoota hin hayyamamne raawwachuun dhoorkaa akka ta'e immoo himeeti jira. Walumaa galatti qajeelfamootaa fi dhoorkaawwan kanneen yoo cabsan seeraan akka itti gaafataman jechuun boordiin filannoo biyyattii beeksiseeti jira. Ameerikaan irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun ibsameeti jira. Ameerikaan irratti iddoo tarsiimawaa jettee yaaddu magaalaa cinaa galaanaa buufata waraanaa biyyattii kan taate Baandaarii Abbaas irratti haleellaa qilleensaa haaraa akka raawwatte ibsameera. Humni waraanaa baha giddu galeessaa Ameerikaan buufata waraanaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessuun kan ibse yoo ta'u, miidiyaaleen Iraan magaalaa Baandaar Abbaas keessatti sagalee dho'insaa dhaga'uu isaa gabaasaniiru. Ameerikaan ofirraa ittisuuf ijjannoo jedhuun guyyoota 3 keessatti yeroo 2 haleellaa kana kan raawwatte yoo ta'u, dirooniiwwan Iraan haleellaa kana keessatti akka rukutaman immoo ibsameera. Haleellaan kunis immoo yeroo mariin biyyoota lamaanii gidduutti geggeeffamaa jiru irratti kan raawwatame yoo ta'u, Ameerikaan haleellaa kana waliigaltee dhukaasaa dhabu cabsuuf osoo hin taane ofirraa ittisuuf akka ta'e immoo himameera. Ameerikaan guyyoota lamaan dura buufataalee misaa'ilaa Iraan kan kutaa kibba biyyatti argamanii fi dooniiwwan fanjii awwaalaa turan jettee yaaddu irratti haleellaa qilleensaa kan raawwatte yoo ta'u, haleellaa amma itti jiru kanaan immoo waraanni cimsee akka itti deemaa jiru fakkaata. Iraan gama isheetiin immoo Ameerikaa waliigaltee dhukaasaa dhabu cabsuun haleellaa raawwachaa jirti kan jedhu immoo balaaleffachuun diroonii Ameerikaa tokko kan daangaa ishee isa balali'aa ture haleelluun raawwachaa akka turte immoo beeksifame. Haleellaa Ameerikaa irratti deddeebi'ee raawwachaa jirtu waliigaltee biyyoota lamaanii addaan fageessaa kan deemu yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin Iraan yoo waliigaltee dhiyaatee hin fudhanne haleellaa bombii ulfaataa irratti immoo raawwachuu akka malu akeekkachiisa isaanii BBC'n gabaasetti jira. Sangaan Tiraamp fakkaatu ayyaana Idil Adahaaf akka hin qalamne dhorgamuun isaanii gabaafame. Banglaadeshitti sangaan bifa addaa qabuu fi ulfaatinni isaa kiiloo 700 caalu sababa bifa isaa fi miidiyaa hawaasaa irratti beekamuun argateen ayyaana Idil Adahaa qalamuuf ture irraa oolfameeti jira. Abbaan qabeenyaa loonichaa akka jedhetti sangaa rifeensa addaa isaa kan bifa kiiloo pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp baay'ee wal fakkaatu qaba jechuun ibse. Kanaan immoo kan ka'e obboleessi isaa qoxisuun maqaa kanaan waameeti jira. Mootummaan maaliif gidduu lixe? Sangaa kana immoo daawwachuuf immoo namoonni kumaan lakkaa'aman gara mooraa isaatti immoo qajeelanii suuraa waliin ka'uuf immoo yeroo uummanni wal dhiibu nageenya gafarsichaa fi hawaasa naannoo sanii yaaddoo keessa akka galche immoo himameeti jira. Dhumarratti ministeerri keessaa Bangladesh immoo Salhuddin Ahmad ajajaa ariifachiisaa dabarsan sangaa akka hin qalamnee fi dhoowwanii akka jiran himaniitu jiru. Qarshiin namni bitate sun immoo kaffalee mootummaa akka deebisuuf immoo ta'ee akka jiru immoo himan. Sangaa gara giddu galeessaa beelladaa biyyoolessaa dhaqatti akka geeffamuu fi achitti akka kunuunfamu murtaa'eeti jira. Sangaan Tiraamp kun immoo akkuma maqaa isaa qananii jaallata. Guyyatti al 4 qaama isaa dhiqata. Al 4 ammoo nyaata. Amala isaa immoo tasgabbaa manna dhibe jechuun qabaachuu isaa daawwattoota caalatti hawwateeti jira. Yeroo dhiyootti immoo as biyyoota tokko keessatti horii qalma idaaf dhiyaate keessa dabalatee beelladoota addaa ta'an immoo maqaa namoota beekamoo baasuun adda ta'ee akka jiru himameera. Sangaan kun garuu maqaa isaatiin lubbuu isaa oolfachuu danda'eeti jira. Waraanni United States naannoo Baandar Abbaas irratti haleellaa raawwatee walqabatee Iraan buufata waraanaa Ameerikaa haleelluu ishee ibsite. Humnoonni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan haleellaa United States kibba Iraan magaalaa buufata doonii Baandar Abbaas dhiyootti raawwateen deebii kennuuf buufata waraanaa Ameerikaa haloo irratti xiyyeeffachaa akka jirtu beeksifte. Waldhabdeen galoo galaanaa Paarshaa keessatti ka'e kun immoo naannichatti rakkoo tasgabbii dhabuu uumuu danda'a jedhamee yaaddoo guddaa uumeeti jira.
gabaasni Reuters akka agarsiisutti humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan kuni haleellaa Ameerikaa akka jalqabaa barii haleellaa jechaan kan ibse yoo ta'u haleellichi buufata xiyyaaraa Bandar Abbaasii fi daandii buufata doonii naannoo sana jiran gubbaa kan irratti xiyyeeffate ta'us immoo himameeti jira. Ibsa waajjira oduu Tasniim Iraan irraa darbe keessa immoo humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa deebii kun immoo akka lakkoofsa sa'aatii naannichatti gara sa'aatii 10tti akka halkan keessaa raawwatamuuf immoo gochi dhiitaa Ameerikaa kamiyyuu dabalataan immoo yoo dhufe deebii caalatti murteessaa ta'e akka kennu akeekachiisan. Haa ta'u malee ibsichi buufanni waraana Ameerikaa rukutamee suni iddoo kam akka argamu gadi fageenyaan hin ibsine. Reuters akka gabaasatti humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan kuni hammaachuu haala kanaaf itti gaafatamummaa akka fudhatu qaama jalqabaa dubbii kaase jechuun ka'eeti jira. Gama biraatiin aangawoonni United States tarkaanfii waraanaa isaanii fudhataniif of eeggannoo fi daangaa akka ta'e ibsaniiti jira. Akka gabaasa miidiyaa daawwan jedhutti Ameerikaan naannoo Bandar Abbaas dhiyeenya buufata to'annoo diroonii rukutuu ishee ibsite kun immoo erga dirooniiwwan Iraan 4 dhohanii buusanii booda diroonii 5ffaan dhiyeenya hulaa galaana Hormuz Star of Hormuz irratti humnoota Ameerikaaf sochii dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa akka hin raawwanne ittisuuf kan taasifame jechuun himan. Haleellaa kanaan immoo wal qabatee hulaa galaana Hormuz irratti wal dhabdeen uumamu isaan miidiyaalee Iraan gabaasaniiti jiru. Waajjirri oduu Tasniim akka gabaasatti humnoonni galaanaa Iraan dooniiwwan 4 kanneen otoo qindoominaan dura qunnamtii maluu Iraan waliin taasisaniin gara hulaa bidaanitti isaanitti seenuuf yaalaa turan waliin walitti dhufeenya akka qaban immoo himaniiti jiru. Gabaasni kun eegumsa waraanaa maqaa isaanii hin caqasamin wabeeffachuun akka ibsetti dooniiwwan kun jalqabaa irratti akeekkachiisa kennameef dagachuu isaaniitu humnoota Iraan fageenya irratti dhukaasa akeekkachiisa akka dhukaasaniif dooniiwwan suni akka deebi'an taasiseeti jira. Haaluma wal fakkaatu Kuweetnaanitti buufataalee Ameerikaa xiyyeeffachuudhaan haleellaa deebii Iraan irraa dhufe jedhamee kan amanamu misaa'ilotaa fi dirooniiwwan sirriitti itti qilleensa isheetiin fashaleessuu ishee beeksifte. Akeekkachiisa Aljaziiraa gabaasetti gara darbii fi dhiyeessa boba'aa addunyaa irratti baay'ee murteessaa ta'e hulaa Hormuz akka irratti sochiin geejjibaa gufachiisuu danda'u yaaddoo jedhuun gatiin boba'aa haalaan ol ka'aa akka jiru immoo gabaasetti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaataan gamaawwan walii taataniif hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe like share gochuu yaada qabdan komentii nuukaa galgala gaarii qabadha.